Lan Kenya Korean Kenya walar kina jirra. Ega sinabu jinis walar kina jirra. Akkasumas CGTV gabaase group calatis wal simanne jirra. Daawwattoota keenya miidiyaa biyyattis baay'een dhufanii jiru. Ega yeroo jalqabaatti wal arguu keenyani akkasumas kaameraa maaliif OMNs dhufee jira. Ega akkuma argitan daawwattoota keenya mootummaa Itoophiyaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed akkasumas pirezidaantii Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaatiin wal qabatee egaa miidiyaaleen biyyattis dhufanii asitti gabaasaa jiru. Yeroo jalqabaa OMN fi OBNs biyya alaatti wal arguun egaa kaameraamaaniin hedduun Jawar Mahammadiin walis simataa jiru. Harka fuudhaa jiranii bakka nagaa walii dhuftan jedhanii kan kanaan dura fageenya irratti wal laalaa turan har'a walis simatanii walitti jigaa jiru. Egaa sagaleen istiidiyoo OMN dhufnee daawwanna kan jedhusi hojjettoota OBN irraa dhagahamaa jira. Egaa bara dheeraadhaaf kan fageenya irratti wal laalaa turre har'a qaamaan wal arginee jirra. Egaa hundi isaanii kaameraan biyyattiidhaa Jawar irratti fuula deeffatanii jiru. Egaa xayyarichi lafa bu'uun wal qabatee erga hojjettoonni miidiyaa biyyattii gadi bu'aniin booda egaa jirra. Egaa hundi isaanii Jawaritti jiganii Jawarin simachaa jiru. Akkasumas miidiyaan biyyaa hundi fuula isaanii akkasumas kaameraa isaanii gara Jawar deebisanii jiru. Egaa namni hundi Jawarin akka adda duriitti simachaa jiranii. Egaa hundi isaanii fuula gammachuudhaan kan Jawarin simachaa jiranidha. Daawwattoota keenyaa kan argamnu Simple Minneapolis dirree xiyyaara Minnesota keessatti argamna. Egaa muummicha ministeeraa akka gadi ba'uudhaaf humnoonni nageenyaa amma gadi bu'aa jiranii. Erga miidiyaan biyyattii xiyyaara keessaa gadi bu'ee booda egaa qondaalonni Itoophiyaadhaa xiyyaara keessa gadi bu'ee muummee bu'ee egaa Dr. Abiy Ahmed Dr. Abiy bukan Obbo Lammaa Magarsaatis Abiy Ahmed akkasumas pirezidaantiin Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa ministeera jaalaa Dr. Warqinaa Gabayyoo namoonni biroo hedduun dhufanii jiru simataa jiranii. Simannaan waan gaggeeffamaatii jira. Abbootii amantaatii wajjin nagaa wal gaafachuutti jiranii. Egaa uummanni gammachuudhaan deemaa jira. Nagee gaafachuudhaaf. How are you doing? Yeah. Please line up. Line up. Yeah. Egaa uummanni hiriiraan akka nagee gaafatamaa jira. Line up. Line up. Line up. Line
Obbo Jawaar Mohammed Misirree isaan gaafachuu karaa isaanii dhiyaatanii turanii. Okay. Amisha. Okay. Line up. Senator John, Senator Juan welcome to Minnesota. Egaa obbo Lammaa Magarsaatti asitti uummata nagee gaafachaa jira. Sorry. Egaa daawwattoota keenyaaf gammachuu isaanii dhageessisaa jiranii. Dr. Abiy Ahmed gara konkolaataa seenanii jiranii. Amma namoota karaa konkolaataa deebi'aa jira. Egaan daawwattoota keenya ammaa konkolaataa seenanii jiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed, pirezidaantii Lammaa Magarsaatii fi akkasumas qondaaltonni hooggantoota biroo hedduun konkolaataa kana keessa jiru. Amma konkolaataa seenanii gara hoteelatti imaluudhaaf jiru. Egaan daawwattoota keenya kun yeroo jalqabaa seena qabeessa ta'ee mul'atee jira. Usmaan guyyaarraa kana Egaa guyyaan har'aa baay'ee kan nama gammachiisu keessumattuu pirezidaantii Lammaa Magarsaa akkasumas muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed dabalatee ministeerri Ajaalaa Dr. Warqinaa Gabbaayyoo yeroo Jawaarii wajjin walii jiganii waliin footoo ka'anis baay'ee kan nama dinqisiisu ture jechuudha. egaa gammachuun miira addaan nama dhageessisti. Amma karaa qophii Abiy Ahmed akkasumas pirezidaantiin Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa ministeera Ajaalaa Dr. Warqinaa Gabbaayyoo namoonni biroo hedduun dhufanii jiru simataa jiranii. simannaan dhoowwaan gaggeeffamaatii jira. Abbootii amantaatii wajjin nagaa wal gaafachuutti jiranii. Laani godha.
uummanni gammachuudhaan deemaa jira. Nagee gaafachuudhaaf. How are you? Line up. Please line up. Line up. Egaa uummanni hiriiraan akka nagee gaafatamaa jira. Line up. Line up. Line up. Line up.